Attamooltan dhaggeeffatootaa fi daawwattooti keenya oduu har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa aangawoota gameeyyii kan tokkummaa mootummootaa 7 kanneen biyya sana keessa hojjetaa turan akka ba'an gochuunsaa kan isaan rifaasise ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres kamisa kaleessaa ibsaniiru. Tokkummaan mootummootaa Itiyoophiyaa keessatti gargaarsa lubbuu namaa oolchu kunis nyaata, dawaa, bishaanii fi waan qulqullina eeguuf gargaaran namoota akkaan isaan barbaachisuuf raabsaa ture jedhan Guterres ibsa baasaniin. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Itiyoophiyaa keessatti mootummaa haaraan ituu hin hundeeffamin dursee dhiittaa mirga namoomaa fi miidhaa Tigraay keessatti dhaqqabe jedhame irratti dubbachuuf jecha gaheen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch kamisa kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Kaayyoon waltajjii kanaas mootummaa haaraan ituu hin hundeeffamin dura hoogganoonni biyyaa kanneen Finfinnee keessatti wal ga'an dhaqqabaa ka jiru ka jedhe dhiittaa mirga namoomaa hubachuu akka danda'an akkasumas Human Rights Watch mootummaan Itiyoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay irra uggura kaa'ee jira jechuun kan himatee ture. Akkasumas dhiyeessiin gargaarsaa akka hin dhaqqabne marsanii taa'u kan ilaaleen hoogganoonni biyyootaa gamasitti imalan dhiibbaa akka godhan gaafachuuf akka ta'e ibsee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu kun dursee ibsa barreeffamaan baaseen Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru mallattoo qabbanaa'uu agarsiisaa hin jiru jedhee ture. Dhuma baatii onkololeessa darbee kaasee loltoota Itiyoophiyaa fi Eertiraan gaggeeffame kan jedhame gocha gara jabinaa fi namoota walitti qabuun ajjeesuu humnaan gudeeddii bal'inaan gaggeeffamu bu'uura misoomaa sibiilotaa irratti beekaa haleellaa gaggeessuu akkasumas milishoonni Tigraay keessa sosso'aniin baqattoonni Eertiraa gudeedamuu gabaasee akka ture kan ibse Human Rights Watch jaarmeewonni gargaarsaa akkaan barbaachisaa ta'an kan akka nyaataa, boba'aa, dawaalee akka Tigraay hin dhaqqabneef mootummaan Itiyoophiyaa beekaa marsee eeguu itti fufee jira jedha. Kana malees walitti bu'iinsi kun gara bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti ega babal'atee booda miidhaan dhala namaarra ga'u gabaasaaleen itti fufee ba'uuf jiran akka jiran ibsee gocha kanaaf itti gaafatamaa yookaan shakkamaan eenyu akka ta'e garuu ibsine. Mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessotadha jechuun kan ramade Hiwaat kan hoogganan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhuma torban darbeera tuuta oduuf ibsa kennan irratti hidhattoonni isaanii sibiilota irratti haleellaa kan hin gaggeessine ta'uu dubbachuun hoogganoonni jaarmichaa kanneen biroonis himata irratti dhiyaate soba jechuun qaama walabaan qorannaan akka gaggeeffamu innaa gaafatan dhaga'amu. Gama kaaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessa jiruuf Hiwaat itti gaafatamaadha jechuun kan himatu mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa ibsa adda addaa kenneen Hiwaat daandilee cufuudhaan midhaan gargaarsaa fi dhiyeessii kanneen biroo akka saamu konkolaataan gargaarsa geessan deebi'anii akka hin galle ittisuu dubbatan. Dhiyeessii gargaarsaa jiru haala salphaan dhaqqabsiisuuf ulaasa katta'aa turan 9 irraa gara 2tti gadi bu'uu dabalatee tarkaanfii fudhatames ni ibsu. Kana malees Tigraay keessatti dhaqqabee jechuun himannaan dhiyaatan garee yakkamaa kan ittiin jedhan Hiwaatii fi deeggartoota isaanii uumanii kan odeessan fakkii sobaati jechuudhaan ittaanaa muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dammaqa Mokonnin kora waggaa 76ffaa kan tokkummaa mootummootaa irratti sanbata darbe dubbachuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan haaraa kan Itiyoophiyaa wiixata fuullee keenyaa hundeeffamuuf jira jedhamee eegama. Haalli nageenyaa Sudaan keessaa raafamaa ta'uusaa gara jalqaba torban kanaatti wal waraansi Gabraa keessatti gaggeeffame agarsiisee jira. Aangawoonni namoota 11 shororkeessota jechuudhaan kan hidhan yoo ta'u kunis wal waraansa gaggeeffameen miseensonni tikaa nagaa waliigalaan kan Sudaan 5 ajjeefamanii booda hokkara kanaaf loote seentota biyya biraa Sudaan keessa seenan kan himatan xiinxaltoonni mootummaan ce'umsaa kan waraanaa irraa siviilotatti ce'uun bara 2019 innaa pireezidaant Al-Bashir aangoorraa darbamanii kaasee biyyattii bulchaa jiru komatu. Yeroo ce'umsaa kanatti Sudaan kutaalee naannoo sanaa kanneen rakkoo qaban waliin daangaa kan qabduu fi banaadhaa jedhu xiinxaltoonni akka fakkeenyaatti Liibiyaa fi Soomaaliyaa keessatti Al-Shabaab socho'aa akka jiru maqaa dha'u. Sudaan Chaadii fi Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa wajjin daangaa kan qabdu ta'uu ibsanii gareen leellistootaa Sudaan keessa sosso'uuf sababaa hedduu qaba jedhaniiru. Maalaawii keessatti seeratumaa sadarkaa olaanaa namni turan gamoo paarlaamaa keessatti of ajjeesuun isaanii dhaga'amee jira. Duraan ittaanaa afyaa'ii paarlaamaa ka turan
Clement Chiwaya umriin isaanii 50 yoo ta'u kamisa kaleessaa waaree booda gumii waliigalaa keessatti rasaasaan of dhahanii of galaafatan. Kun ta'uun immoo haala nageenya paarlaamaa sana keessaa kan ilaaleen yaaddoo kaasisee jira. Chiwayaan maaliif rasaasaan mataa isaanii rukutanii akka of ajjeesan kan beekame hin jiru. Paarlaamaan ibsa baaseen poolisiin biyyattii haala jiru qorataa waan jiruuf jecha odeeffannoo argame uummanni yeroo sirrii ta'etti argataa jedha. Chiwayaan paartii mormituu bakka bu'uudhaan seera tumtoota keessaa tokko ta'uun hojjetaa turan. Yeroo of ajjeesan kanatti garuu hojiirra hin jiran jedha ibsi paarlaamaa ba'e. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawaan liqimsamuu fi dhukkuba COVID-19 ittisu kan yaaliif namoota vaayirasii koronaan qabamaniif kenname dhukkubsatanii hospitaala seenuu fi du'uu dhaqqabu walakkaan hanqisuusaa dhaabbate dawaa oomishu Merck beeksisee jira. Kaampaanichi akka jedhutti aangawooti fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsis ta'e kan addunyaa dawaa liqimsamu kun akka hojiirra ooluuf dhiyeenyatti gaafachuuf jiru. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf dawaan liqimsamu ennaa argamu kun kaduraati. Tarii weerara dhukkubichaa ittisuuf yaalii gaggeeffamaa jiruuf tarkaanfii guddaa ta'uu malas jedhameera. Waajirri mootummaa federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi cufamuurraa oolee hanga muddee 3tti akka itti fufu kan godhu waliigaltee kan yeroo manni maree Yuunaayitid Isteetsiif seenatiin biyyattii kamisa kaleessaa waliigalanii jiru. Seenanni sagalee 65-35 kan raggaasise yoo ta'u itti aansuun immoo manni maree bakka bu'oota uummataa sagalee 254 175 waajjira federaalaa yeroof banaa akka turu murteessan. Yaada itti waliigalame kana pireezidaant Joo Baayiden gara seeraatti akka jijjiiramuuf kamisa kaleessaa galgala White House keessatti mallatteessaniiru. Baasiin maallaqaa kun kan yeroo ammaa sadarkaa dhaabbattoota mootummaa federaalaa waliigalaatti barbaachisuuf oola. Kana malees kutaalee biyyattii balaan obomboleettii fi ibiddi bosonaa miidheef $28 biliyoona 28.6 akkasumas baqattoota dhiyeenya kana Afgaanistaan irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananiif $6 biliyoona 6.3 deebisanii dhaabuuf ramadeera. Oduun ammaaf kanuma.